titi ati nyaattee garaan qabdu maal inni dubartoonni furdoon gaafa du'ellee cinaachaan tokkoon cisee cinaacha tokkoon isin laala. Dubartoonni furdoon amaanaa rabbii. Rabbiin akkuma qaama isin furdisee sammuu isin furdise saniin isin haa horatu. Korbeessa ofirraa eegaa. Korbeessa ilma namaa. An korbeessa jennaan korbeessa marga dheeduu miti ka isiniin jedhaa. Korbeessa ilma namaa ka faayidaa hin qabne jaldeessa ofirraa eegaa. Gaafa haasoftan dhiira tana yoo xiqqate torbee takka guyyaa 5 guyyaa 6 ji'a tokko lafa jala itti haasaa eenyu akka inni ta'e. Rakkanne yaafa shamarran tiki. Dhiira dhuufuu fiitu qabachuu hin dandeenye habiibti. Hicciiti tantee qabata jettee gisee ati itti haasoftu I'm very emotional dangerous too much jedha. Ka isin jaalatu isinuu hin jaalattan. Rakkoon guddaan shamarran kenna ka isaan jaalatu hin jaalattu. Ka isii jaalatu hin jaalattu. Ka isiin jaalattu kaminni ka isii qoraasee gallafa isii kaa'u malee ka isiif jaalatu ka isiif du'u hin duutu. Hin duutuuf. Ammallee dhiira sadii irraa of eegaa. Dhiira sadii. Tokkoffaa dhiira jimmaa. Dhiira jimmaa. Dhiira jimmaa irraa rabbi isin haa qabu. Dhiira jimmaa rabbiin isin irraa haa qabu. Irra deebee isin himaa dhiira jimmaa rabbi isin irraa haa qabu. Obboleessa kiyya, obboleettii tiyya. Fayyaalummaa tana baay'ata. Baya bobee as ergi jennaan fuudhee erge. Hammeenyaa miti fayyaalummaa keessa simiiti dhiirri jimmaa. Fayyaalummaa keessa. Dhiira arsiiti sadaffaan. Lammaffaan. Dhiirri arsii ammoo isa dhiiftee dubartii biroo jaalattee jennaan dhiira biraa jaalannaan aarsaa si barbaachisu kan falta. Aarsaa. Dhiira arsiititti itti dabalamnaan ammoo dhiira arsii biraa garanaaf garana niqniqi jechuun kan ka'e hin jiru. Garanaaf garana niqniqi jechuun hin jiru dhiira arsii. Jiraatte tanaan dhiira arsiidhaan akkanatti akka nama farda duuba duraan wannootti dhayaniiti waliin jiraatu. Jireenya bareedduu tana jechuudha. Biraa gamana yamiin yesaar qabadha taanaan dhiira arsii siidhumati. Siidhumati abeebti. Siif galee. Kanaaf rabbiin kutaa kana lamaan isin haa baasu. Kanumaan jedha. Kutaa kana lamaan isin haa baasu. Of eeggadhaa shamarran ta'een. Ammallee irra deebi'ee isin hima. Sadaffaan harargeedha. Dhiira harargee jaalatte taanaan gisee siree gubbaa lafa dhoofte dha. Gisee siree gubbaa lafa dhoofte dhiira harargee jaalatte taanaan. Inshallah osoo ati fannifamtee sabii isaaniillee jiraattee fayya laabboo jennaan si jalaa dha'e ma'assalaama. Inshallah lafa kanarra gangalatta malee hajaa isaatii miti jechuudha. Si bira baafate taanaan baafate si bira ma'assalaama. Kute hagas. Dhiira arsii ammoo jaalannaan inshallah dhaabbattee hafte akka haawultiititti malee dhiira arsii biraa baate dhiira biraan jaala. Haawultii taatee hafte. Ka jimmaa ammoo gara laafummaa keessa si miidha. Ka ofiillee sirraa oliin qabatu kan keellee oliin qabu. Ka jimmaa. Ka ofiillee sirraa oliin qabatu bara. Amma arsii nagatti masanuu dhokattee dukkana keessa ilaalti. Ka jimmaa ka ofiillee sirraan qabu. Gara laafummaa keessa si waliin daara ta'a. Gara laafummaa keessa si waliin daara. Rabbiin isin haa eegu miskiinan mana mata. Dhumattan. Dhumattan. Wallaahi dhumattan. Rabbi isin haa eegu. Habiibochi. Waan biraa hin dubbadha. Waan biraa hin dubbadhaan afaan waan. Wallaahi billahi rakkadhee baradhe. Niin jedhama borri baale hoo jettan walumaa galatti sikkoo mandoo walumaa galatti. Dhiira sikkoo mandoo harka buunaan maasalama siidhumate.
hallayyaa biraan seentu haawultii taatee hafta malee jira sikkoon mandoo harka buunaan jechuudha. Ka jimma ammoo amma ka jimmaa gisee tokko tokko garaana nyaata. Garaana nyaata. Ufiillee miidhamee sillee miidha jechuudha. Innan jedhe amma viidiyoo koolii viidiyoo waraaban keessatti amma viidiyoo meeqa gisee argu innan sagalee isaanii dhagaa jechuudha. Akka ofii qabduun na eegi ati. Na eegi akka ofii qabdu. Akka ofii qabduun na eegi rabbii kiyyaati. Alhamdulillah. Diyaaspoora janaa jennuun kee takka takka na baasee bar. Wallahi. Hanga ammaatitti diyaaspoora malee takka dhaabuu jedheen. Yoo isin qabe obsa isin haa kennuun jedheen. Tokkoffaa Arsii walmagala sikkoo mandoo jechuudha. Ay, addaan baasi sikkoo mandoon jedhamu jiru. Baale Arsii jedhe addaan baasi. Eegaa walma okay. Irra jabaatuun yookaan gara walirraa fuun badii walirratti dalaga malee. Kaayyoon kiyyayyuu asirratti dubartii Oromoo sukkaara dabaludha. Obboleessa kiyya osoo guyyaa takka sii waliin haasayeeti waa sii waliin qabaaddeeti gad darbuun ooltu kaayyatanaan. Maaliin nagaa gad darbaan warra takkaan argintu gad darbaa bar. No soddoma 40-50 ol agarreerra. Zaahiraan jecha bira geennee